gubataa jiraatti harmeenti. Maatiin kan kee gubataa jiraata. Gizee fooqii kortanii qulqulleessitan uf eeggannoodhaan. Masalaaniin isinirra kortan lutti isaa fayyaa qabdi, fayyaa qabdu. Haati ormaa aadiidha rakkoon qabu. Haati ormaa aadiidha. Masalaan isan ilma isiin korsiiftu kasi korsiiftu san. Intala isiin korsiiftu kasi korsiiftu san. Uf eeggannoo cimaa godha shamarran biyya Arabaa. Lubbuu teessan qisaasan godhinaati. Akkuma qarshii teessan qisaasa gootan. Lubbuu teessanis qisaasan godhina. Argitanii? Sitti hafu TikTokiin gubbaa sanbaatee achii hojjettu. Achi gubbaa baatee TikTokii hojjetti. Viidiyoo TikTokii achi gubbaa baatee hojjettu laalti. Takkitti mushuq yennaan nagayatti. Lubbuun tante achi gadi buunaan maasalaama habiibti. Usul lubbuun kan keeyyuu tarraftee jetteeti guyyaa lama qoricha manni yaalaa sii kenne usul harki kan kee cabee si hidhan yookaan nuti kan kee cabdee si hidhaniiti hanga hidhaasan sirraa hiikanitti siin hedduu haati ormaa. Hanga hidhaasan sirraa hiikan haati ormaa siin hedduu. Tokkoffaa san. Lammaffaa mucayyoo wayitituu iyyuu shiliyyittiitiyya biyya Kuweet irratti kalee dhukkubsatti. Kalee osoo hin taane cinaacha kana dhukkubsatti. Kun cinaacha gogaa kana dhukkubsatti. Madaami mana yaalaa fiddee laalchiftee kalee kan keetii jedhaniini operaasyoonii taate. Yoo waasi dhukkuban takki nama kan kee biratti operaasyoonii ta'e. Operaasyoonii ta'e ooma fedhe ta'e nama kan kee biratti operaasyoonii ta'e. Yoo kaani itti dhiisiitii adunyaan sun gadalii haa galtu gara biyya teeti. Harka kennadhu poolisatti gara biyya keetii gali. Harka haadha ormaatitti hin qalabina. Fuutee mana yaalaa geessite kaleedha jedhaniini operaasyoonii. Gaaf kaan keessaa mardhimaa isii keessaa qalanii keessaa guuratanii mardhumaa isii macuraa isii keessaa qalanii meeshaa garaa keessaa guuratanii qola deebisanii walii hodhanii achitti kaatee biyya galtee ji'a shan jaha teettee wayyattee kaatee biyya galtee torbaan hin geenye biyyatti armii taatee jechuudha. Biyyatti lubbuun isii dabarte. Argitanii? I don't know akkamitti akka itti yaaddan. Lubbuu teessan tana seef gochuudhaaf paawuriin isin qabdan paawurii gadi bu'aadha. Lubbuu teessan tana seef gochuu irratti shamarran biyya Arabaa danfa keessan seef gochuu irratti paawuriin keessan baay'ee dadhabaadha. Argite? Boqonnaa godhuu yaada. Anamma wallahi dhugaa isinin jedhan ni hojjedha. Hojii namni qixa kiyya hojjetu hin jiru gisee Kuweetii rusan argitanii namni qixa kiyya hojjetu hin jiru. Manni an hojjedhullee mana gurguddaadha. Hojii an hojjedhullee ni hojjedha. Uffata akkana miici adii kophan miici gurraacha kophan miici diimaa kophan miici naam madam naam osoo meeshaan jiru badaa maaltu naqaasi naam fuula guuraa waa takka jedha naam okay habiibti hayaati inti ati obboleettiti akka obboleettiti ati haadhati waan balleesse natti him qazim jalaa jedhee maaltu waliin na laffaasise na himte baatii miti isiin kottu uffata qalamii miicane uffata qalamii miicatu kopha qalamii hin miicane walii gagguure waan isin sallaa lama fiddeena jala keettee silaa isin sa'a saddeet namichi siiftan sa'a takkaa walakkaa caala natti fudhatu miichee geesse ati. Kophaa miicite faanti xiyyaaf xuutumaa jaakiyya kophaa miicite uffata namichaatiif uffata ijoollee kophaa miicite mataam kophaa miice maashaallah kophaa miice. Lat go walii gaggodhe sammuudhaan dalagaa. Humnaan osoo hin taane sammuudhaan dalagaa. Gaafa miidhamtanii lafatti gadi haftanii lafeen keessan isin cabde chaansii hin qabdan. Chaansii takka hin qabdan. Wallahi shamarran asii kaatee biyya galte gaafa ji'a takka gaafa ji'a lamaa yoo laaltan komborsaatoo bishaan itti jige. Komborsaatoo bishaan itti jige ni beektanii miti. Tortoreetiin kunoo fuwannoo fuuka. Hojii keenyaatti.
komborsaato bishaan itti jigetaati. Komborsaato bishaan itti jigetaatan gaafa asii kaatanii qalamii keessan kan akkana gammiicatanii qilleensa Itoophiyaatti gaafa galtan san komborsaato taatanii jechuudha. Malkiin nama argitanii asirratti bareedee maal fakkaadhee taa'u kun sirraa dhumataa jechuudha. Akka namni gisee du'eetiin jedhe foon irraa dhumatee lafeen bichaan kophatti akkanatti wanni hundi keessaa yaa'ee akkana kophatti haftuuti jechuudha. Akkas taatan. Garuu humnatee santana yoo hadhaseef godhattan. Sa'aatiin isaa keessanii yoo waan maafi sandawichi takkan ta'in. Sa'aatii qursii keessanii yoo waan maaliif shaayiin takkan ta'in. Iraatii keessan qam irra caalii fayyaa kennaafirra hujii kennaafirra danfa kenna kanaafirra silkiidhaaf yeroo kennina. Yaa habiibti Muhammad ona tadda akkana fenti saqalte lubbuu kiyya badee siin jedhu kuni wallahi gaafatti fayyaa dhabdee heloo siin hin jedhu. Us jedhi wal beekaati ammoo maqaa wallahi dhiirti hanguma gisee fayyaa qabduuti. Dhiifama naa godhaatii waan kana safuu keessaallee baate naan hin jedhinaati. Mee warri heerumtanii abbaa manaa jala jirtan yookaan ammoo warri boyfriendii keessanii waliin mana keessa jirtan mee yaadaa waan kana mee anaa waliyyuu argaa yaaddanii jiraattanii jechuudha. Dhaltee miti pireediin kan kee kan guyyaa 5 sitti dhufee pireediin kan kee guyyaa 5 sitti dhufee yoo jedhe abbaa manaa kan keessan sirraa dudda garagalee yookaan ammoo hanga gaafa guyyaa 5 san mana keessatti ol hin deebi'u alarra deemaa jechuudha. Siree yookaan siree haatira ciisan irra sii waliin hin ciisu. Pireediin kan keessatti dhufee bar pireediin kan kee ji'aa sitti dhufee hanga guyyaa 5 yookaan guyyaa 4 inni sirraa badee ati dhiqattuu sanii sirraa fagaataa jechuudha. Gaafa sa dhiqatte ati sukkaara sitti garagalee sii waliin rafaa jechuudha. Argitee waan akkanaatitu jira. Gaafa fayyaa dhabdee hagas lama. Gaafa ilmoo dhaluu dhabdee hagas lama. Gaafa atini ganama galgala ayi taate hore hagas lama. Gaafa ati ganama galgala kaaleeti ya lubbuuti ya maaliki ya gaafa ati hagas lama. Argite hagas lama jechuudha. Kana yoo jedhu ammoo hundaa miti. Garuu irra caalaan dhibbi keessaa parsentiin 90 warra akkasiiti jechuudha. Mee haadhatee san irraa laalaa warri heerumtanii hin argine. Haadhatee san dhala dhabdee irra fuudhaan jirani. Haadhatee san ganama galgala dhibamtu ganama galgala ciimni sisire irra abbaan kan kee bayee irra fuudhaan jiru. Usuu akkamitti wal jaalatan. Dhiirti cinqiin feetu. Dhiirti rakkina takkan feetu. Dhiirti misaan isii hadharra taree boru misaan akka irra taruun feetu. Argite? Siree irratti akka inni barbaadu yoo waliin hin taane sin feetu. Kanaaf isin maaltu isin barbaachisa ree seef gochuu isin barbaachisa. Nuti garuu Rabbiin obsa dilata akka nutti kaa'e. Kan obsa hin qabnellee osoo nu keessa jiruuyyuu nu garuu Rabbiin obsa hammana takka nurra kaa'e. Argite? Ka fedhii siin guunnes akka inni fedhii sii guutetti. Fedhii siree tanteetii irraa akka ati barbaaddu siin guunne gabayee si hamatullee. Kamana keessatti maal barbaadda shaanaan jira shunkurtiin jira timaatimiin jira ilmoon tiyyeessa bulte hin jenne kanallee kayoo ol galeetiin jedhe fuula nagayaatiin mana kana seenee shaayii burcuqqoo sirraan dhunnillee kayoo kaa uffata isaatiyyuu kam godhadhaa kam dhiisaa hin beennellee ka akkatti deemu hin beenne akkatti galu hin beennellee dandeenye jiraannaa jechuudha. Isaan garuu hagas nu hin danda'an. Isaan garuuyyuu hagas nun danda'an. Dubartiin obsan qabdu jedhan malee alhamdulillah hamma wayii obsanii qabna. Argitanii? Dubartiin obsan qabdu jedhan malee hamma wayii obsanii qabna. Argitanii? Rabbitu nurra kaa'e. Obsa qabaannaan dhiirti tokko mee nyaata tokko akka malee yoo quufee nyaate hanga nyaanni sun irraa daakamutti hoo jedhee mana kana keessa akkana godhata. Obsa qabaannee jennaan ulfa baadhannee ji'a 9 laakofnee dhalla. Ji'a 9 kayoo ciimu nutti hin tolle yoo rafnu nutti hin tolle halkan guyyaa nu fakkaatu guyyaan halkan nu fakkaatu. Ciniinsuu isii koottaa laala yoo ofiillee dhaltanii jirree harmeen teessan isin bira dhalteerti jedhee yaada. Ciniinsuu dilasanii dhagaa dilasanii akkasi ciniintee halkaniif guyyaa wallaaltee
dhiifa manarraa godha yeroo asirra yaatanii maaliyyoo haadhateetinatu akkas godhe maaliyyoo abbaa keetiinatu akkas godhe warri jettan wallaahi rabbummaan bichaan isinitti haa argu warra akkasiisan wallaahi billaahi waan dila san narifachiisuun qabu haadhatan teenatu akkas sii godhe haadhatan tee jechuun haadha isaa jechuun haadhatan teeti haadha isaa jechuun haadha ishii jechuun haadhatan teeti dhaltuun tun gadi baatee maaliyyoo haadha keetiinatu akkas godhe ati haadhatan tee akkasni goota haati san teetiif haati isii maal garaagara qabdi maal garaagarummaa qabdi abbaan keetiif abbaan isaa maal garaagarummaa qaba keessattuu wanni haadha miizanni haadha jazaan haadha saree yoo taate kabajamuu qabdi haadha saree yoo taate jechuun waa'ee haadhaa warri dubbattan waa'ee haadha gabaabsitee qallaalchessitee ati laaltu akka boofindi gisitti tole bira waliin ciftee gizeesitti hammate bira deemtutti qallaalchitee waa'ee haadhaa laaltu haadha akkamiirraa akka dhalattaniirta warri akkasii sun I don't know ani hin beeku haadha maraattuu yoo taate wallaahi billaahi ciniinsuun isiin sa'aat akka hiyyattee si dhaltu sun bichaan gayaadha ciniinsuun isiin lalka mataa isii hidda isii kana hunda kukkuttee ati dhalattu bichaan gayaadha kanaaf isiniin jedhe dhiiraa dhalaan kenna shamarran teenna keessattuu shamarran teenna qaamni keenya lallaafaadha maayitsaniin keenya nu miidhamnaan rakkoodha gadaamessaan keenya nu miidhamnaan rakkoodha mudaamuddin keenya nu miidhamnaan rakkoodha waa hedduuf saaxilamnaa yeroo hojii hojjettanis uf qusadhaa yeroo waa daladdanis uf qusadhaa homa kamii irratti iyyuu uf qusataa deema wallaahi meeshaa makiinaa bilooniin keessaa bade taatan argitanii moobaayilii chaarjii fixatte taatan antana inuma isinii hima warri ammas abbaa manaa waliin jirtan kan qaama keessan kana wallaaltanii zim jettanii ganamaa galgala kiniinii soorata godhattanii jiraatartan parastaamolii soorata godhattanii jiraatartan sirriidha abbaa manaa keeti jireenyi siin geenne jireenya geeffachuu feeta jireenyi haasii gahuu feeta gin parastaamolii natama nyaattu kiniinii natama nyaattu kun ilmoo garaatti uf gosuuf jette ilmoon akkasitti hin dhufne sirraa hin argamneef jette ati nyaataa jirtu kun boru qaama kee irra miidhaa si geessa qaama kan kee irratti waan hamtuu si geessa gadaamessaa kan kee kukkutee si fixa gaafa inni gadaamessaa kan kee akka shaashii kanaa si godhe gadaamessaan kan kee gaafa ilmoo qabachuu hin dandeenye tattabbaa keetii taatan him meena himme gadaamessaan kan kee gaafa ciccitee ilmoo qabachuu hin dandeenye ati faayidaan qabduu jechuudha bara moobaayilii chaarjii fixate taatee jechuudha moobaayilii chaarjii fixate taate kanaaf dhiifa manarraa godhaa shamarran jireenya fuuldura hin hawwinellee hedduutu jira an argee jira yeroo tokko mucayyoo wayititu jira ka itti dhufe hundinuyyuu abbaa manaa isiiti ka itti dhufe hundinuyyuu dhiirsa isiiti kan wal barataniin hundinuyyuu kama isii fuudhee isii waliin bultii ijaaratu waggaa takkasiyyoo argite waggaa takka bakka birootti argita waggaa takkasiyyoo argite waggaa takka bakka birootti argita gaafa kaanii obboleettii tiyyan jedheen sirrallee beekeetii miti gin jireenyi akkanaa kun siif gaariidha simmiidhuun jedheen fuulduraaf simmiidhu argite jennaan ta fuulduraa rabbitu beekata amma bicha qabbaneeffachuu beennaa ta ammaa tana bicha qabbaneeffannaan ta fuuldura san rabbitu beekaa jette argitanii akkasiillee jirti ta jireenya keessaa baate ta boru heerumtee haadha manaa gaarii ta'uu hin feene ta boru heerumteetiin mana isiititti abbaa manaa ofii waliin gammaddee jiraachuu hin feene hiriyyaa isaa waliin gammaddee jiraachuu hin feene ollaa isaa waliin gosa isaa waliin goshoo isaa waliin maatii isaa waliin jiraachuu hin feene ni jirti ta hadhaa tana ta sa'aatii amma irra jirtu tana qofa ta yaaddu dantaa takka hin qabne ni jirti hin jirtu jechuu miti kanaaf haasofni guddatee fardatti hin fe'anii
hangun amma dubbadhe kana tuyyuu isin fayyadan jedhee yaada. As keessatti yeroo isinitti haasa'u wanni naa hubachuu qabdan haasaa kiyya yeroo baay'ee keessatti hunda jechuu kootii miti. Warroonni yaadan dubbataa jiru kana keessa jiran maybe uf yaadatan ka jedhuun. Ammas yeroo waa'ee telefoona Samsungii haasayan namni Samsungii qabu uf yaadata. Waa'ee telefoona Samsungii warri Samsungii qabdan akkana godha waan Samsungii waan harkaa qabuuf uf yaadatee waan jedhan san hordofu. Ka iPhone harkaa qabullee yoo waa'ee iPhone dubbatanii jedhan waan iPhone harkaa qabuuf hin laalaa jechuudha. Isinii kana jedhee yaada. Warri yaada akkasiisan keessa jirtan waan akkasiisan keessa jirtan hin yaadattan uf yaadattan waan jedhuuf dubbadha. Ammas anis isin keessa jira. Isin keessa baheetii miti. Yookaan qulqulluu godhee achuuf baaseetii miti. Isin keessa jira anis. Dogongortuu akka teessaniiti. Gin hadha yoo dogongore boru hin dogongoru. Bakka hadha itti kufe boru deebi'ee ittiin kufu. Wanti hadha na mudate boru na mudatu. Jaalala keessattis osoo ol baaseen dubbadhu malee miidhamee jira. Argitanii jaalala keessattis jaaladhees argees jira. Dhiiraa goliinis haasa'ee argee jira. Argitanii qarshii tiyyas namatti kennee argee jira. Garuu keessatti akka uf laaltan maaliif namni biroo miidhamaan akka kiyyaa sun jiraachuu ni danda'a waan jedhuuf. Namni biroos miidhamaan akka kiyyaa sun jiraachuu ni danda'a. Akka miidhamu sanitti akka hin miidhamne akka rakkadhu sanitti akka hin rakkanne jechuudhaaf isiniin dubbadha malee beekee hayyuu wayii ta'ee barreessituu yookaan gaazexeessituu ta'eetii miti beekamtii wayii naa kennameetii miti. Akka kiyyatti akka hin rakkanne jedheeti. Ammas hiriyyaa laalladha. Kaachaan ammoo ijoolleen dhiiraa Rabbii keessan of gubba sodaadha. Rabbii isin uume of gubba sodaadha. Rabbii ishii dubartii godhee si'ii dhiira godhe of gubba sodaadhu. Rabbii kan kee sodaadhu of gubbatti. Warri dubartoota dararaa jirtan. Warri dubartoota dararaa jirtan. Warri dubartoota miidhaa jirtan. Warri dubartoota dhiiga isaanii bishaan gootanii dhugaartan. Warri dubartoota akka waan obboleetti dubaraa mana keessaa hin qabne godhaa jirtan. Warri dubartii akkuma barbaadde gootee akka caammaa keetiitii irra deemaa jirtu Rabbii kan kee gubbaa ollaani sodaadhu. Guyyaa qabaan Rabbii dhufte guyyaa ata dha'ee nun na argaadhaaf haadha isii kamtu na beeka abbaa isii kamtu na beeka obboleessa isaa isii kamtu na beeka. Jetteetiin akka barbaadde gootu kana gaafa kasi beeku si qabutu jira. Gaafa qabaan Rabbii sitti dhufte sana immoo Rabbiin si jalaa sin baasu. Obboleetti tiyya takka tuyyuu boo'ee natti himate dubbii wayii. Suudii keessa waggaa 6 jira jette. Waggaa 7ffaa seenee jira jette. Hanga waggaa 7 teemte kana danfa ofii kan akkana xuruurtee isaa waliin hojjetti. Biyyatti itti ergitee isaan mana ijaarii kana godhi jetti. Akkasin lafa haadhattee ifaa jaalattee gaaf kan kaleen isii dadhabee kaleen dhaabachuu dadhabdee biyya galee boqadhee deebi'a. Argitanii biyya galee boqadheetiin deebi'a. Waan mana keessatti hafteetiin jette meeshaa mana keessaallee laala kan mana ijaarte meeshaa mana keessaa walakkaa guutte walakkaatu hafe. Biyya galee boqadhee ji'a 2 deebi'ee itti guuttadha jettee gara biyyaa galuudhaaf kaati. Meeshaa mana keessaa hafisan guuttu malee hin dhufinii yookaan asin beeku. Erga gaafa mana ijaaree mana san ijaaree waa qalamii jedhee waa hunda jedhee geesseeti kabajaa takka naa hin qabu jette aayaa takka naa hin qabu. Wanni inni jedhee na arrabsu wanni inni godhu akki inni natti ta'u maalum akka godhuuf maalum akka dhiisu wallaalee. Maalum akka isa godhu wallaalee jette. Kabajaan irraa fuudhee jette.
Ani isa bira taree haadha isaa gargaara. Isa bira taree abbaa isaa gargaara. Isa bira taree obboleettii isaa gargaara. Garuu inni kabajaan irraa fuudha. Ammas gizee fayyaa xiyya dhabee ni gala jedhetti waan san xumurtu malee hin galini. Mee maal eeggattan dhiirri akkanaa boru? Dhiirti akkanaatuun boru maal eeggattan? Dhiifama narraa godhaati. Wanni eeggattan ni jira garuu. Carraa wayii waan eeggattantu jira dhiirri akkanaa. I am sorry wallahi, I don't know malaka dubbadhun beeku. Malaka jedhullee hin beeku. Laaladha. Abbootii fi haawwatii yeroo ammaa kanallee annaa galuu dhabaniidha waa'ee isaanii. Abbootii keenya haawwatii keenya kan zaban ammaa kanniin illee waa'ee isaanii naa galuu dhabeera. Intala isaa maal godhanii biqiltuma takka godhanii intini na himi maal itini naan jedhu salbaajuma godhan intala isaanii. Salbaaji kun uffata aadaa kan argitanii miti. Uffata aadaa Arsii fakkeessaniitiin gosa hedduun hodhan kana intala isaanii akkasuma godhu jiran abbootii yeroo ammaa. Kaan irraa hiikan kaanii gurguran, kaan irraa hiikan kaanii gurguranii. Osoo nikaa kaanii irraan bu'in fidanii kaanii hidhan nikaa hidhan. Nikaan kaaniitu jiru irraan bu'ee bar nikaan kaaniitu irra jira. Osoo nikaan kaanii irraan fuudhe kan nikaan ka Arsii dhiira Arsii ka dhiirsa Arsii irra jiru fuudhe Harargeen baase. Ka Harargee osoo irra jiru fuudhe Shawaan baase. Shawaa irra jiru fuudhe Baaleen baase. An dhiifama narraa godhaa. Wallahi na dhiba jireenya amma. Kana laaleetiin ani heerumni laaganna tare heerumni waa'een bultii kuni. Kana laalee laaganna tare. Wallahi. Laaganna tare kana laalee. Maaltu si galchee? Waan an galchine bulloo fi maashaallah jaalata jaartii tante. Waan an galchine anoonni na galche tokko hin jiru. Maal jedhee maal ammoo waan na galchan jedhee maalan? Laa jechuun maaf akkas ta'a jedhee maal gaafiidha bar kun gaafii gaafadhe waan naan galle gaafadhe bar. Ammoo waan nama ajaa'ibu abbootiin durii zarii akkamirraa dhalattee warra akkamirraa dhalattee durbummaa qabdi kabajaa qabdi intala manaati haati isii haadha akkam abbaan isii abbaa akkam warra akkamirraa dhalattee ani waan akkasii san gaafatan abbootiin durii akaakayyoonni kenna jechuudha. Abbootiin teenya ta'ammaa ammoo akkamree eessa jirti intalti Suudii jirti. Akkamree waa dalagattee qabdi waa hojjetattee qabdi. Mana keessa akkam waan Finfinnee irratti mana balbala hagasii qabdi. Maqaa isiitiin jira maqaa abbaatiin jira. Beektanii? Obseen intala Arsii jettaan afaan keessa na arrabanii si hoo meeqa kamituyyuu arabaallaan nan qaasinaa. An afaan keessa na dhungatanii mi'ati hooyyuu meeqa kamituyyuu kashan ta'ee afaan kottaa hafuu jedhee Haacaaluu Hundeessaadha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada. Rabbuma halaafis wallahi. TikTokii faqabdii jedhanii gaafatanii. TikTokii mana lamuutiyyuu bar. TikTokiin jasti mana lamuuti TikTokiin. Laa baras jala teettee bar waa haasoftii bar. Rabbuma halaafis. Amma laka dubbadhu malaka dhiisullee wallah. Kijibduudha dhalaa miti dhiirri Finfinnee irraa mana hin qabdu.
أنا ما دبدم. وعليكم السلام. ورد ألا إلى لا فتية كومنتي لالتي متي برنامج تكو تويو كومنتي ميزانة سيون نجرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دوبارتين إلى مالي ما بتجون نديسو. سالين تبقي. مزايوين صدق ما قبل جدي أنا كده بتو صدق تنجو لا كيو تو أنت تنجو صدق إيشوم تو ركني باي تيجي مونتا فيني صدق ما قبل تواجه صدق تار. أنا ولينجر. أسمع كده بدأ يقول أنا صدق مرة كنت تيجي تيجي بواجه في جرابة يصير كده تران. أما دمو دوك يا مام كنت تبغى تقول. جد والله جد. والله سو كمان كده تبغى تقول نما ليجانا رابطة سايجانا كده كده ليجانا رابطة كده كمان بس صدق تار فوت تبغى نانا كيجيب تجري أتكلم جرام بلاد لصدالك سبايا يوم تستمع نما بيرودي تكيجيب تجري إنجلي ماني نما إسابتي مين بلبرا كابري كون تيجي جرام بس أنا فريق برا شوكا أسمع تكلمون إنت ربي يدي إنت بعد ولا تكلم بوشة كم صدق ما قد تبرد سجدة نامي تاري يطلع نامي كلا كابو نامي رجع سيرا نوني يلا كابي جايب سيرا كان تري بدينا إننا والله لازم يا مدير صفولا يا كان سوداني نبالي بلا تكوان هو كده تكلم كده إننا تو كام مودة سيدا بس بلدي تناشري يا ربي تفتح برا Ati pakai si wam tiga rani baga gade di si ada fate gurusel tipu. Dada biar makata saya tap na gora tap binti ase lau zoge mi tabata jira deo tara. Kopiling kin dia. Tap bin gora kopiling gora lagori nangu tan asma ge ani kada ge pataran sing jade tu mal lafalla. Malabo wallahi. Saat akka gay ha ga sena kopiling kin namni na jiru namni tap na gora hinjiru. Warra gifti wada darbu kusparo jamari na udani rani jiswara pi. Wallahi jolen tapi nisani tibi inti nisani tu jo mashallah. Tabuda shed na boda. Bar gize kota tujira kenna nama kenna tujira tap ko link nama boda isin kanam be tazin jetani ko tibi progression male. Isin nanti tab screen buatnya katana. Wini nala takalak kan tab. Ama tab goda gabba semua ya naltani gor sakit tuno titola. Ambele grawal. Nama to kay wanya. Wana fi wanti den. Wasa nakapotere erkitani. والله أنا كنت تكلم إن نمني سوني ديوتا أوبراسوني تايفا يسينجر يعني أوبراسوني تايفا يهريوني سا كانت واقع دقياني تنجر بكا لهما نجاهو دبني تنكرت تقرنا نخاسا ننجر أنا اللي بكا أنا تبلبلي أكم قوت اللي يجتولي كالي سلي ندولي أنا رجع لانكاسنه إنقد دلني ندولي تري وصورفوا دولين اللي أكو مساعدي هذا يروني دول والرفيجرة يروني دول والرفيجرة أوكي وين ستيرا أو وين ستيرا بس ستيرا هذا فادي ويه إلا ميلا لما تابتبي تسير جيتوني كنا في بر والله هاسا يا مساتك هاسا يسانين غاب ربي يفعل ودو هاسا وغابي جدي والله بالله ني غاب يا أقول إسمعني كن تاب كده ورد درجة تاب سكرين نابودا ما لفي وين صديق أبغى وين نا إيه تاب كده تاب كبروا تاب
Tapura. Sana beta tapura. Mana tak Bela iman abbo. Tagale wa adi karanya adam matidebe. Wini kinaye gamma wini kinaye gawana fikata. Ito just na dafa. Tap tap ko da share ko da ko billing ko da. Dafa. Ada pada ada buka. Ada ko mana kan nyata ko kalau udah sabar masyaallah ka. Inti di amba shawi nyata raja di menarka. Amba shawi anda yang Wah, masyaallah. Simat dala kay garu. aku kiya kana tingkala mana hiasata agize sininjeru badulala. Mana tu kete wala bete kete. Sembe nura tu yu amasura nawar nanje dalna. Sorry wallah. Tap para amma tap para billah alaikum. Wini sadiqa wallah billah. Wini sadiqa ba. Wini sadiq. Out of all this years and this guys. Wini sadiqa. Wini sadiqa. Tap na bata ne gon tap para. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wini tiya wallah haram. Tertibni. Faida na kanan tap da wallah. Wini sila ya ba wini. Ababo ke saka matena lakati yam. Wini sila tap ne ba? Tap iman di bawah dinding sangat lagi mah. Okay. Tap garasnya. Tap yo kota namni dufa. Tap yo kota namni bulan dawan. Tepsin tap garasnya. Sudah dikasih. Namni aku teman tertentu tap tercak. Isi nanya. Di beda negara tiga tap boda. Wala pertanyaan deh. Aku saja jadi Rafa yang berbaka. Kita tak tahu kita kalau baru kali ini misalnya. Namni bela ya jalan nanya kan. Wanabi. Oke kali ini misalnya kalau nama kali baru fajri Allah pro itu orang kali wallah wabillah. Mana lagu? Ivan ini lekarang him badahat damban nih. Elu. Ivan elu. Kemo. Allah damban nih. Sudah. Wanti bakal bishane wih deme mama. Bakal bishane wih deme. Aja turun. Karena orang mungkin naga sini jadi umar ya dufta boy. Anak kita ada mungkin sih pada mar dufta boy. Naga dufini asin berbah. Dufin deme ke sini jadi. Dufin naga. Stop. Dem gara mana wandi sudah jadi cedera cibaris. Dem. Nuni. Namiti tak comeback wallahi laziman. Tap pada amma tap pada winna terkaya namiti tap pada share nago dan katani. Gara terang. Tak. Tingkat anda boleh nak kaya tu kan? Bakit tak kata sini bapa angkat tu. Beli benda besar tu stop lala. Wallahi kau fikir kita tak kaya. Tak pada.
أنا كوبر تكا قد إيه والله لازم كتاتي سني كتا تاب كورا شير كورا خلاص بس أنا برا بنت تكمن دبر ده كمان دوت أنا ما جاي جاتي هكذا apa bari? وكان قدامي عشان يجي لك من جاتي هكذا شو لبعضي زمان ربنا كامل فيها راجع أقدر نكاي وقال هذا ولا مدد وما تتابعنا تابعنا تابين كراسين جاتي بدأ كشتي تابعنا والله وبالله نمو الله جل سير أشيك إدوي تسين نفط يجوا رب سيد أشي نمو الله جل ربنا مرة قوم ماله يسرون دكيسان تابين كراسين جاتي سكريني كنا قدا والله كراسين جاتي تابعنا Sarta berapa jualan mana iya jabat darah iya tani betulan nama riba furi gizian odu odes. Tabura. Tabura. Wani si barba sama har ke sanara tabura kapurina tab. Bisa dikit namna zertan je tabura. Tabura nama kuma serap ku kana kene ka tahu babu. Tabura. Baik kita buat lagi tab. Baik kita buat tabrin deh. Baik kita buat tabrin deh. Tabura. Senang dengan tangan sih. Baret gor ni na karar simiti baret gor na jettish simita ta gora ala mata ko baret ko bina billa mare ko beta ko amma ta ko ta Ya Rabbi muzena akidi ya tanda ofi. Abi siamo da che stava tu per casti bane kala sakta nanti ka 0 shambarera Si wali sene. Rabbi ya tosta wa isi shima ya ni tosta na mawini hujja amuwala tu. Woto sitriwa. Akawi tuwini na maka tiban lesi tu. والله بالله شيطان سكي مع ربك أخذ ويني نما أكلم تقبل ليش أنا كيف أتكلم فيني كده ما قالنا وافي إذا كنت ساسا كابي كابي أنا مش هقول كذا بيجون والله يسمع أوكي ويني نما لالكها والقد فتوزم جدة جدته وانقول والله أنا سكما ثم كيسان نجافة كيسان سكما أيه بكاشي تابع براس فامين دعوة دويني جدا بفولي نبي رابع سانو بيا سامو كيسان انجيل ني موت دايره ودوه يقول نبي رابع ليك أستغفر تابع بو أويني بالله سومادي tapi sudah bikin tap. Ini, yo ini gudda kabate si bule virus in TikTok yang keti olka, amma mana bilalle si gaya, yo review se tu video hojjat tu, aja orang bilalle si tigaru fayda kamu. Tapi tidak miskin mah, Bismillah, win nak kata, win nama jadi ambar. Nama jadi aku muzakirat ini nanti dia tanah hati. Woi si bersih se, woi ufumar rati se sana talci saya deh baran. No, kasih ramal. Tak kena awan apa nama
namni hababaa qabdan hababaa nama naa kenna. Abaaboo namni qabdan hababaa nama naa kenna. Abaaboo nama astagfirullah. Namni biraa habaat namni biraa habaat namni biraa. Enggak di situ malah lah umat yang yana koi me nama di bab jata majira ababo tanah gutan munggutan wallahi ababo gutu di danis bicara jing tuh bah Oh no, isi ko nama kau nama gara-gara berbuat apa? Isi tap pada. Wala ada tap pati namin power tap ko dari kopling baru beda nih kopling ko aja dong. Stop. Anji baru itu nanti rabi tiket sudah rabat. Arah. Tap